Deemaa ganna 17 kibxata darbee booda magaalonni fi handaarri magaalota Faransaay jeequmsaan raafamaa turan. Mormii cimaa hokkuraan dabaalamee fi guyyoota 5 tureen booda haalli biyyattii keessa jiru waan qabbanaa'ee fakkaata. Haa ta'u malee pirezidaantiin biyyattii Imaanu'eel Maakiroon daandiiwwan biyyattiirra poolisiin lakkoofsan hedduu ta'an akka hin dhabamne aanga'ootaaf ergaa dabarsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa baqaa fi haala garaagaraan achi jiran maal keessa jiru? Dhalataan Oromoo magaalaa Paaris jiraatu konkolaattonnii fi baaburri gubachuu hordofee geejjiba dhabuu BBC'tti hime. Taatee magaalicha keessa ture himuudhaan eegale. Maqaan koo Guutam jedhama. Kan jiraadhu biyya Faransaay magaalaa Paaris keessa. Hokkorri baay'ee hammaatee ture garuu har'aa fi kaleessa xiqqoo ishii tasgabbiin hin jira. Wanti kun argite dhuunfaadhaan miti kan miidhaan qaqqabaa ture waan ta'eef dhaabbilee irratti xiyyeeffatanii dhaabbilee mootummaa isaa ta'u miti mootummaa wantoota baankiin hin hafne dukkaanonni supparmaarkeetiin akka Ildilfaa seenamanii hamma konkolaataadhaan keessa darbutti ga'ame. Hokkorri kun baay'ee hammaatee akka keessumaayyuu hawaasa Oromoo biyya kana jiraatuttii fi namnumti jechuun walumaa gala akka biyya Itoophiyaatti miidhameera waan kanaan sababa kanaan miidhaan irra qaqqabee jira jedhu hin jiru. Jiruu kee irratti dhiibbaa uumee jira mormiin kun hiriirri kun? Kan ammoo hojii hojjedhu hojii kaaziinoon hojjedha supparmaarkeetii guddaa keessan hojjedha. Naannoo sana Paaris walakkaadha bakki kun naanteerraa akkuma sila siin jedhe lafa kiiloomeetira 12-14 naannoodhuma kana baay'ee fagoo miti. Hokkora kana keessatti argitee sababa kanniin wanti narra ga'es hin jiru wanti na qunnames hin jiru. Garuu akka biyyattii miidheera dinagdeen geejjibni uummataa miidhaa akka dhuunfaatti parsanaalii narra ga'e otoo hin taane waliigala keenyatti geejjibni uummataa bakka tokkotti naannoo baasii walitti qabamee dhaabbatu geejjiba uummataati. Baasii geejjiba uummataa guddaa jechuudha. Gara konkolaataa 10 olii bakka tokkotti gubateera. Turaamni yookaan immoo baaburri lafa deemu kun dhaabbitti gara 3 fi 2 ga'an gubateera. Qabeenyi uummanni ittiin socho'u baay'ee danqaa keessa kan gale hedduutu jira kan miidhame jechuudha. Miidhaan irra qaqqabe baay'eetu jira. Karaa sanaan hin miidhamna jedhee yaada jechuun amma fakkeenyaaf guyyaa 2 dura gaafa 30 baanee tiraanspoortiin karatti hin dhabame hin jiru. Sababa kanaan kan dhaabbate jechuudha. Kanaaf sun mudateera garuu ammaaf homaan jedhu tasgabbiin bu'eera. Biyyattis amma kallattii Maarsee jedhamuu fi akkasumas immoo Liyoon jechuun riijiniiwwan garaagaraa keessatti ammas hokkorri sun itti fufee deemaa jira malee akka Paarisitti ammoo maan jedhu tasgabbiin ni jiraata xinnooshi. Yaaddoo nageenyaa addatti qabdan jira tarii kanaan wal qabatee? Baay'ee sodaannee turre baay'ee of bir'annee gaafa biyyi tokko balaa keessa bu'u namni keessa jiraatu sun immoo uummata keenya keessanii miti hin jedhu waan ta'eef baay'ee of sodaannee turre garuu ammaaf waaqaaf galatu homaan jennu. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Firaans keessa jiraatanii kan ta'an Muusaa Simbirroo immoo aleellaa hiriirtonni qaqqabsiisan ammaaf baqattoota biyyattii keessa jiraatan irratti akka hin qiyyaafanne dubbatan. Dhiibbaan jiru guyyoota urgumcaan ajjeefameen booda waa baay'ee ta'amaa ture qabeenyi baay'ee mancaa'ee jira. Konkolaataan ammas dhaabbanni mootummaa garaagaraa gubatee jira. Wanti guddaan namarratti kan xiyyeeffate miti miidhaan ga'u kun jechuudha. Qabeenya mootummaa irratti mana barumsaa wantoota garaagaraa irratti kan xiyyeeffate konkolaataa mootummaa walumaa galatti miidhaan akka nuti lammii biyya biraa nurra ga'e jennee yaadnu guddaan hin jiru. Hagammaatitti wanti dhiyaate wantoota kun argine hin jiru. Yoo ta'ame xiqqoo rakkina tiraanspoortii jira. Geejjibni hir'ina qaba. Maali jennaan wanti kun geejjiba gadi hir'isanii jiran. Geejjiba baay'een dhaabatee jira. Kallattiin laayiniin baay'een dhaabatee sababa isaa warroonni rakkina geessan kunniin akka sochooneef yookiin akka walitti dhufneef jechuudha. Adda kutuudhaaf geejjiba hir'isanii jiranii. Sababa saniin iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti deemuun ulfaataadha. San malee wanti addaa hin jira jedhee yaadan. Ayyee guddaan si galateeffadhaa yaada naa kenniteef ulfaadhu. Achis galatoom yeroo gaarii. Haala waliigalaa giddaa ayyaanaa mudate du'a lammiileef sababa ta'uun himame. Hospitaalli namoota miliyoona tokkotti siqaniif tajaajila kennu kun hanqina kutaalee yaalaa meeshaalee wal'aansaa akkasumas rakkoo dhiyeessii qorichaa fi dhiigaan rakkachaa jiraachuu hojii gaggeessan hospitaalichaa obbo Hirkoo Mitikuu BBC'tti himaniiru. Aanaa kaniif tajaajila laata jennee tokko aanaa giddaa ayyaanaati kanuma hospitaalicha keessatti argamudha. Inni lammataa aanaa Kiiramuuti, sadaffaan aanaa Ibantuu, afurii aanaa Limmuu fi aanaa Rool Limmuuti. Aanaaleen shanan kun hedduminaan kan rakkoo nageenyaa qabanidha. Sababa rakkoo nageenyaatiin buufataaleen fayyaallee baay'een isaanii faakshinaali miti. Baay'inni uummataa yeroo yerootti hospitaalichatti kan dabaludha. Fedhii hawaasa kanaa kan aanaa shanii kana guutuudhaa fi dhiyeessii gaarii tokko qabaachuu qabda. Kutaalee yaalii gahaa qabaachuu qabda. Dhiyeessiifis kutaalee yaaleetiifis naannoon kun naannoo rakkoo nageenyaa qabu sababa ta'eef akka barbaaddetti deemtee magaalaa godinaarraa qoricha bituu hin dandeessu. Keessattuu amma immoo yeroo ammaa
bookeen busaa weeraree dhukkuba bookee busaa qabuudhaan uummanni caalatti baay'inaan miidhamaa jira. Daa'imman miidhamaa jiru, haadholiin miidhamaa jiru. Dhiyeessii kana guunnee tajaajila hawaasni nurraa barbaadu argachuuf immoo akkuma beektu rakkoon nageenyaa ulfaataadha. Makiinaan yoo ba'e waraana malee ba'uu hin danda'u. Yeroo magaalaa Naqamteerraa gara keenyatti qorichi dhufullee waraana malee deemuu hin danda'u. Egaa kana wal qabatee komiin hawaasaa jira. Komii hawaasaa kana guutuuf immoo rakkoon nageenyaa jalqaba irratti furmaata yoo argateen ala ammas rakkooma odeessaa hafuu ta'a jechuudha. Keessattuu amma hanqina qorichaa fi akkasuma kan dhiigaallee isin mudachuu dhageenye waa'ee isaanitti himame. Hanqinni qorichaa tokko ka'umsisaa dhaabbata raabsaa qorichaa kan damee Naqamteeti achirraati kan qoricha argannu. Gara damee kanaa gaafa dhaqabu qorichoota gosa baay'ee yoo keessatti kan argattu gosa xiqqoodha. Baay'inni uummataa immoo baay'ee dabalaadha. Kanaafi fedhiin hawaasni qoricha bitachuu qabuu fi irratti hundoofnee gaafa nuyi dhaabbata raabsaa qorichaatti argannu waan nuyi achi argannu baay'ee xiqqaadha. So waan baay'ee achi argannu xiqqoorraan kan ka'e hawaasni addanaa komiin hin jiraata. Inni lammataa dhiyeessii dhiigaati. Dhiyeessiin dhiigaas ciccitaadha. Yoo gaafanne baay'inaan argamuu hin danda'u. Kana wal qabatee egaa amma lubbuun namaa baay'inaan darbutti ga'aa jira jechuudha. Dhiiga eenyutu isiniif dhiyeessa? Eessaa argattu? Dhiiga kan nuyi argannu bileed baankiin jira kan damee Naqamte. Isaan yeroo gaafannu isaanis hanqina dhiyeessii qabu kan jiraatu immoo nu laatu. Yoo caalaatti isaanis hawaasa keessa deddeebitee dhiiga fudhachuun xinnoo rakkoo nageenyaa sababa gara Wallaggaa kana jiruu fi namni bada dhiyeessii dhiigaa irratti hanqinni guddaan jira jechuudha akkuma walii galaattu. Mee sababa hanqina dhiigaatiin tarii rakkoon isin mudateeraa? Ji'uma kana keessa sababuma dhiigaa dubartoota sadiidha kan lubbuun darbee kan nuuni raagaa of harkaa qabnu jechuudha. Silaatuu dhiiga argatanii kan isaan fayyuu danda'an kan isaan dhiiga argate kan isaan sila fayyanii gara mataa isaa maatii isheetti deebi'uu dandeessu kanatti dubartootumti ulfaa dubartoota sadiidha. Ijoollee fi daa'imman malee rakkoo sababa dhiyeessii dhiigaatiin kan lubbuu isaanii. Obbo Hirkoo Mitikkuu waayila koo Habtaamuun Xibbabuutu haasofsiise.